duraan ta'ee galatti waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen ameen ameen. Ani gaafa eeggatuma gargara gaafa goobii gargara midhaan nyaalaa dhukkubsatee naaf kadhattanii bishaan ofirratti deebiidhaan jettanii bishaan bira kaa'ee karaa inni kadhataa jedhee deebiidhaan kadhattanii midhaan sana hoggoroo gara kanatti midhaan sana obaasee midhaan koo gara lafatti deebee Amane amase ohe waaqayyo sabni waaqayyo kan sagantaa kanarratti hirmaattanii jirtan waaqayyo dhaabbataa galanni waaqayyo guddaa haa ta'u. Biyya kanaaf mucaan koo maqaan waaqayyo eebbifamu mucaa keessa loltee isaa bishaan irratti isinii galattiin fudhatee dhala yaadde gaafa roobi. Gaafa roobi bishaan kaa'inaa jettanii bishaan bira kaa'ee irratti naa kadhattanii Kita kana ubah kanjeng kali ongkos betul kanate bahasa mudan oke sampai itu deh juamnya kami tamame tidak bre terus kan tiga kan mesti karena kayak itu aman awal deh takau kayak apa bahkan wah tinggi terperan itu mereka nanti pada pilih dulu dah Bostan sekarang kerja ya juga bahasa Indonesia musaki sudah hurramanin tahu Amat waaqayyo mucaa keessan duukaa jira humni gargaarsa waaqayyo wajjin jira booda dhugamaan itti ammas gara dhugamaan su waaqayyo gooftaan guddaan isa eebbisu maatii keessan hundumaa waan jira eebbisu waaqayyo gooftaan guddaan kun isa eebbisu dhugaa akka dhugaa baasan itti afaa maqaa yesuusiin itti jira maqaa keessan amma akka keessan irra kaa'ame achuman udah jodoh kediri kata terhadap jemaah jemaah gara pada kejadian sekolah jemaah Umar kul dulu ada yang bosan cuat cerita gargar suara sawat dina tahu bukan kan itu sini bayi mati kisan mati ka maccho tahu to wo sari kana bayro ta kata ke nirmatan batravi ka kata ka abi yamanna karam to mannu ka ni wa kayo ko stambar ke sare episu bari ke sare episu ora shot ora shot ana chakta de ana ke sir abe ana chakta de ana ke chi ana chakta de no nabi ana da Aran wajan dia. Waaqayyo gooftaan bakka isin gargaaree akka dhugaa baatanitti tafa. Dhugaa ni qabaatan isin jira eebbifama. Amiin.